Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii Sonaartiiti. Qophii Sonaartii koo guyyaa irraatiin sirboota 3 qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Ka jalqabaa sirba Caalaa Daggafaa hin gaabbu ka jedhuu fi akkasumallee sirba Hittiqaa Tafarii Oromummaa isa jedhuu fi sirba yeroo darbe ba'ee kan jaalalaa Leencoo Guddinaa kan nama boosisee fi akkasumallee jaalala kan nama yaadachiisedha. Kan hin qabadhee isinii dhiyaadhee sanarrattidha kan waliin turru saganticha qopheessuun kan isin biraan ga'u ana Ayyaantu Taayyeedha. Ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoona waliin jira. Haga xumura qophii kootitti bashannanaan afaana turaa afeerraa kooti. Egaa jalqabuma irratti sirba Caalaa Daggafaa hin gaabbu jedhu dhaggeeffannee amma naagalee sanarratti waan tokko isinii ibsu yaala walumaan sirbicha dhaggeeffanna. Hangafa hundaa intuffatan saba guddaa eessattuu qabnu muddaa haltuu hubatee arge hammeenyatu margee ormatti michuun adda addaan nu himanii kakatanii nu gananii karaa jawween hordofuu faanaan arganii waan dabee dhaloonni baree maal. Egaa sirbicha jalqabumarraa gaafa jalqabu Caalaa Daggafaa gara sirba sanaattitu hin darbin dura wantoota sirba sanaa haalli waraabbii isaatiidhaa fi akkasumallee akkaataa itti kiliippiin isaa hojjetamee akkaataa itti shubbistoonni achirratti shubbisanii dhugumatti aartiin Oromoo yeroo ammaa kanatti Itoophiyaa irra darbee gaanfa Afrikaa irratti illeedha kan inni akka bareedaatti kan inni mul'achaa jiru. Haalli yeroo ammaa kun itti hojjetamaa jiru waan hundumti isaallee baay'ee nama gammachiisa. Haalli waraabbii isaatii haalli hundi isaa kwaalitiin viidiyoo isaatii illee hedduu namatti tola. Egaa jalqaba irratti Caalaa Daggafaa akkas jechuudhaanidha kan inni walaloo isaa eegalee hangafa hundaa hin tuffatan saba guddaa. Hangafa hundaa hin tuffatan saba guddaa. Sabni guddaan Oromoodha. Oromoon immoo hangafa hin tuffatamu. Yoo tuffatte illee si hin tuffatamu. Sababni isaa saba guddaadha waan ta'eef jechuudha. Nuti eessattuu hin qabnu mudaadhaan. Hangafa hundaa hin tuffatan saba guddaa eessattuu hin qabnu mudaa. Dhugaadha. Oromoon saba guddaadha. Mudaa nurra kayanis mudaa nurra barbaadanis immoo hin qabnu mudaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti gaafa social media tokko irratti TikTokis ta'u Facebook irratti gaafa laaltanii Oromootti maqaa moggaasaa oolu Oromoon akkasii jedhu Oromoon hin bareedu jedhu Oromoon akkas jedhanitti maqaa moggaasaa oolu garuu Caalaa Daggafaa sirba isaa kanaatiin jaratti himee jira. Hangafa hundaa hin tuffatan saba guddaa eessattuu hin qabnu mudaa jedha galatoomi Caalaa. Maaltu hubatee argee ammeenyatu margee jedha sirba isaa keessatti jechaadha. Hangafa hundaa hin tuffatan saba guddaa eessattuu hin qabnu mudaa eenyutu hubatee argee ammeenyatu margee jedha. Oromootti michoomanii adda addaan nu himanii kakataniitu nu gananii jedhaani. Egaa amma fakkeenyaaf sirba isaa kana keessatti nutti michoomanii makaaniiti nuti garee keessanii nuti isiniif dubbanna nuti isin faana jirra jedhanii. Wallaggi akkasii Shawaa akkasii Salaaleen akkasii Gujiin akkasii Booranni akkas jedhaniiti adda addaan nu himaniiti kakatanii nu gatanii jedha Caalaan sirba isaa keessatti. Mee sirbicha walumaan dhaggeeffachaa daawwachaa. Haltuu hubatee arge hammeenyatu margee ormatti michuun adda addaan nu himanii kakatanii nu gananii karaa jawween hordofuu faanaan arganii waan dabee dhaloonni baree maaltu amanaa jara garaa narangamaa. Aliya jamaa keenyaaf taane jibbamaa nagaa labsuun dura dhugaaf amanamaa. Nagaa labsuun dura dhugaaf amanamaa jedha Caalaa Daggafaa sirba isaa kana keessatti waa'ee nagaa lallabaa waa'ee nagaa dubbachaa waa'ee nagaa haasa'uun dura isinumtiyyuu jedha warri nagaa labsitan kun dhugaadhaaf amanamaa jedheetu nutti himaa jira. Galatoom. Dhugaaf amanamaa. Shubbistoota irratti akka jaaban Gaafaroo wal arguu taajabbiin hin darbu Moraadiina lagatte karaa sirrii qabatte ni gaabbitaare. Ni gaabbitaare. Ni gaabbitaare. Hinjirree jiraachisanii jiruuf hin daaddisanii na argaa nakkii mul'isu gowwaa malaa raffisu ni gaabbitaare. Ni gaabbitaare. Hin gaabbitaare. Gaabbiin booda innabin naabbi siilee siyaasi biiluu haqaaf goonni injiiluu ni jiiltaniire. Ni jiiltaniire. Walee
saba guddaa eessattuu qabnu mudaa maaltu hubatee arge hammeenyatu marge mormatti michuun adda addaan nu himanii kakatanii nu gananii karaa jawween hordofuu faanan arganii waan dabee dhaloonni bare maaltu amanaa jaragaraa narangamaa maaliyyaa jamaa keenyaaf taane jibbamaa nagaa labsuun dura dhugaaf amanamaa. Egaa sirba Caalaa Daggafaa dhaggeeffanneeti walitti deebinee jirra. Egaa sirba isaa keessatti ijoollee jajjabee mataa tuutaa inni yaadamu harka micciiruun ilma dhiiraa irrina sabaa guutaa ittoon baasu sunsuma jijjiiruunedha. Egaa sunsumni ittoo kan ittiin tolchan ta'uu danda'a, kan ittiin baasuu ta'uu danda'a. Yoo ittoon mi'aawudha baate yoo sunsuma jijjiirtee ittoon kee mi'aawu taanaan hin mi'aawu. Kanaafiyyuu ittoon baasu sunsuma jijjiiruun jedhee jira. Ijoollee jajjabee mataa tuutaa yaadamu harka micciiruun ilma dhiiraa irrina sabaa ilmi dhiiraa irrina sabaa guutaa ittoon baasu sunsuma jijjiiruun jedha. Waa'ee kana waan inni dubbatee hunduma keenyaaf hin gala sanarra darbaa. Isinillee yaada keessaniif akkasumallee wanta isinii galee koomentii jala koomentiidhaan jalanaaf ka'a. Egaa akkas jedha sirba isaa keessatti kaayyoo tokkotti tokkooma Oromiyaa sintu abboomaa. Yoo kaayyoo tokkotti walitti dhuftanii kaayyoo tokko jalatti hundi keessan kaayyoo tokkotti tokkoomtanii Oromiyaa abboomuu dandeessu jedhee nutti himee jira. Waleekoo biyya jechuun nama Oromoo sabni falaasama araddaa isaatti hin ta'u waardiyyaa. Oromoon cimaadha, Oromoon gootaa, Oromoon sammuu qaba. Oromoon biyya isaa irratti hin ta'u waardiyyaa. Oromoon biyya isaa irratti utuu abbaa biyyaa ta'uu danda'u, utuu abbaa qabeenyaa ta'uu danda'u, Oromoon amma haala inni keessa jiru nutti himee jira. Biyya isaa irratti hin ta'u waardiyyaa jedhee jira. Egaa sirba Caalaa Daggafaa irratti wantoota ni qindeeffadhee isiniin biraan ga'e kana fakkaata. Gabanumaan sirba Ittiqaa Tafarii kan Oromummaa jedhutti isin dabarsaa. Walumaan sirbicha dhaggeeffanna. Utuu gara sirba isaatti hin darbiin duratu yeedaluu isaan dhaggeeffatini dhugumatti aartiin Oromoo eessarraa ka'ee eessa akka jiru sirba Ittiqaa kanarraati barachuu dandeenya. Haalli waraabbiin isaattiin waraabame bakka inni itti waraabame yoon dogoggoruudhaa baadde yoon dogoggore na sirreessaa lagi wancii keessa akka jiru beekaa baaleen illee keessa akka jiru beekaa. Dhugumatti aartiin Oromoo eessarraa ka'ee eessa akka jiru sirbi kun nutti hima. Haalli waraabbii isaatii baay'ee bareedaadha. Eegamanumaanii dargaggoo yeroo ammaa kanatti ol deemaa aartii Oromoo Oromiyaa irra dabarsee Itoophiyaatti beeksisee Itoophiyaa irraa gara Afrikaatti beeksisaa jiru Leencoo Fiqiruu daayirektera sirba kana hedduu galatoomii akkasitti yeroo kiyaarsaa gooteellee sirba Oromoo addunyaatti beeksisuudhaaf hojjechaa jirta hedduu galatoomii. Egaa sirba Ittiqaa kanarratti jalqabuma irratti haalli waraabbisaati hedduu namatti tola akkaataan itti waraabame bakki inni itti waraabame hedduu namatti tola. Mee sirbichaa dhaggeeffannu mee ergaa sirbichaa. Jalqabaa utuu sirbichatti hin eegalini akkasitti faamilii maatii keessa ta'anii moodelistii taatee kan sirbicha duukaallee hojjetaa jirtu akkasitti baay'ee bareeddi. Yeroo akkanatti bakka tokkotti abiddi qabatee taa'u jireenya durii baadiyyaa keessatti akkasitti abidda qabsiisanii boqqolloo fa'aa waadanii nyaatan san nama yaadachiisa. Dhugumatti Oromummaa nama yaadachiisa. Biyya diigam lafee gotan ijaaramte biyya of qabachiistu kan diinaa gamte faajjii kee tolkaasnaa kan ittiin beekamte diina kee mancaasnaa kan sitti beekamte. Sirba isaa kanarratti Ittiqaan ulee qabatee yeroo inni muka akkasitti jigee galagalee jiru dura dhaabbatee ilaaluudha kan hin hubadhee jiru. Egaa hiikkaan isaa waan naan galleef namoonni isinii galee adaraa keessan koomentii naa godhaa. Walabummaa kee hawwina Oromiyaa biyya kabajamtuu biyya diigam lafee gotan ijaaramte.
biyya dhiigaaf lafee gootaan ijaaramte jedha. Oromiyaan biyya dhiigaaf lafee gootaatiin ijaaramtedha. Dhugumatti Oromiyaan kan isheen ittiin ijaaramte biyya dhiiga gootaatiin ijaaramtedha. Biyya of kabachiistu kan diinaa gamte faajjii kee tolkaasnaa kan ittiin beekamte diina kee mancaasnaa kan asirratti waan tokkotu naa galee akka aadaa Oromootti abbaa manaa fi manaa gaafa waliin deemanii akkuma itti gaaf moodelistiin isaa kun waliin deemaa jiranitti abbaa manaa dura deemaati manaa dugda duuba deemti akka yeroo ammaa kanatti abbaa manaa fi manaa wal bira bu'anii na deemanii aadaa Oromoo keessatti isheen inni dura deema isheen immoo dugda duuba isa hordoftee deemti kabaja abbaa manaadhaa fi kanallee itti gaanii nutti himee jira galatoo. mancaasnaa kan sitti beekamte walabummaa kee hawwina Oromiyaa dhiiraa kabajamtuu biyya akka maqaa keetii amma maqaa keetii fuuleen barreessine eessa amma eessa jalqabuun sodaadhee waan ani meessine harkitti waa maraaye aada goototaa meenyu siin jedhu oo callisee tumaa biyya abbaa kiyyaa jedhee siin adabdu wiirtuu sirna gadaa galma dimookiraasii furtuun balbala Oromiyaa xiyyaa kabajaasiif mala addunyaa jaalala. Oromiyaa xiyyaa kabajatu siin malaa addunyaa jaalalaa jedhee nutti himee jira. Dhugumatti Oromiyaadhaa fi kabajatu malaa walumaa galatti sirbaa itti kaanii Oromummaa jedhu kanarratti wanta irraa barannu inni guddaan maalidha? Oromiyaa jaallachaa Oromummaa jibbuun akka hin danda'amnedha kan inni jala muree bifa sirbaatiin nu barsiisaa jiru. Mee sirbicha dhaggeeffachaa walitti deddeebina. Tortuu haadha keessaa yawwistuu ambadaare Oromiyaa yoo galanni kee ammanaare tortuu haadha keessaa soortuu haadha keessaa uwwistuu ambadaare Oromiyaa hayyoo galanni kee ammanaare. Soortuu haadha keessaa yoo uwwistuu ambadaare Oromiyaan isan qabnetti uffata uwwistee isan hin qabne nyaachistee fakkeenyaaf yeroo hammaa kanatti yoo uummata waa'ee giddaa kiramu isinitti hime uummanni amma lafa isaarratti gatii kaffalaa jiruuf du'aa jiru uummanni irra sajjeesaa jiru kun immoo gaafa beeleef gaafa waan nyaatu dhabeef gaafa waan uffatu dhabe uummata bakka sanarra qubateedha. Sirba ittikaa kana keessatti illee soortuu haadha keessaa yaa uwwistuu ambadaare Oromiyaa yoo galanni kee ammanaare sira lafa sanaaf nama sanaaf ulfinatu galatatu malatule garuu faallaa isaa amma uummata sanaaf reebichaa fi ari'atamaaf qabeenya isaarraa ari'atamuudha kan itti dhufaa jiru. Sirbi isaa kun haala amma Oromiyaa fi Oromoon keessa jirudha kan inni kuulee bareechee nutti agarsiisaa jiru. Mee sirbicha dhaggeeffannee walitti deebina. Yawwistuu ambadaare Oromiyaa yoo galanni kee ammanaare soortuu haadha keessaa yawwistuu ambadaare Oromiyaa yoo galanni kee ammanaare Oromiyaa biyya too Oromummaa dhiiga koo Oromiyaa biyya too. Oromiyaa biyya too Oromummaan dhiiga koo jedha. Oromiyaan biyya kooti Oromummaan immoo dhiiga kooti. Kanaafiyyuu Oromiyaa biyya koo jibbaa Oromummaan dhiiga kiyyas jibbuu hin danda'u jedhee nutti himee jira. Oromiyaa biyya too summatu biyya summatu biyya too ilmaan keessi dhaabannoo ardiyaa too ilmaan keessi dhaabannoo ardiyaa. Waaw bakka kanatti amma gaafa laaltanii dhugumatti waan fiilmii bakka biyyoota gurguddaa keessatti hojjetame namatti fakkaata. Bakka magariisa bakka hedduu namatti toludha. Dhugaa dubbachuudhaaf haalli waraabbii isaatiidhaa fi giriinii haala akkaataan itti waraabame hedduu kan nama akka namni jaju godhudha. Leencoo Fiqiruu ajaa'iba baay'ee galatoo. Sirba isaa kanarratti bakka isaan nooraarra ce'aa jiranitti yoo ilaaltanii akka aadaa Oromootti akkuma jalqaba isinii kaasee bakka bishaanii yookiin bakka lageen ce'an gaafa akka gahan immoo dubartii dura dhiirri lagan ce'u. Kun aadaa Oromooti. Itti kaan illee sirba isaa kana keessatti nooraarra gaafa ce'aa jiranii
Moodelistii taatee kan faana hojjechaa jirtudha kan dura ceete inni taaneeti kan inni deeme laga illee yeroo ce'anii isheedha kan dura ce'e. Maaliif jennaani akka aadaa Oromootti dubartii dura laga ce'uun yakkadha fafaadhaan danda'amu jechuudha. Ilmaan kee itti waan joormaa itti sittee morma hardallee guuteraa kan lubbuu siif laatu waa itti gaafitu lafee kee dadhabsa malee si dadhabsiisuudha haadha safuu duudhaa humna siin dorgomu. Akkas jedha walaloo isaadhaatiin gaafa inni dubbatu lafee kee caccabsan malee si dadhabsiisuudhaa fi haadha safuu duudhaa humna siin dorgomu ormi eessaa fida. Oromiyaa duriirraa kaasee Oromiyaa amma keessa jirtudha kan inni jecha kanaan nutti himee kaane. Maaliif jalqabumaa kaasnee gaafa laallu sirna dugda duuba keenya deebinee sirnoota Oromoon dabarse durii gaafa laallu bara armamuraa fi harkamuraa aanolee irra geggeeffame sun karuma Oromooti goobanaadhaan jedhaan kan inni Oromoo irra geggeeffame. Ammallee taanaan kan Oromoon gatii gurguddaa kaffalaa jiru kan Oromoon qeesaa mana isaa keessatti du'aa jiru. Oromoo akka isaatiidha kan dabarsee kennu bara wayyaanillee tokko shanee jedhanii mandara keessatti nama gurmeessanii kan ebelu deeggira akkasiiti ebelu deeggira akkasiiti jedhee Oromoon gatii kaffalee kaan dhalchuu dadhabee kaan mana hidhaatti du'ee kaan immoo bakka buuteensaa dhibame lafee keetumaan lafee kee caccabsan maleedhaatti kan humna siin dorgomu humni eessaa fidaa. Nuuma oliima keenyaatiin akka soogiddaan cabsu jedhan akkasumatti oliima olii keenyaatiin nu caccabsan malee humna nuun dorgomu. Ormiin qabu jedhee nutti himee jira sirba isaa kanaani. Oromiyaa durii sirna isheen dabarsite kan ammaa kanadha kan inni akkatti jecha toora lama guunneenidha kan inni nuuf ibsee jiru. Mee sirbicha dhaggeeffanna. Dorgomuu Oromiyaa buuna budduuqsee harkasaa qabu waaqni badhaasee harkormaan hir'isu. See ammaaree kan waaqni badhaasee harkormaa hin hir'isu. Bareedina Oromiyaa sinarra argitan kana magariisa Oromiyaa sinarra argitan kana waaqumatu ganama budduuqseeti ammaareeti kan inni kenneef jechaadha. Qocee miti xiqqeessee miti budduuqseetu ammaaree kenne kan waaqni namaa kenne immoo ormi hir'isu jedheeti Oromiyaa maqaa balleessan Oromoo yoo tuffatan Oromiyaa irraa nyaachaa yoo Oromummaa lagatan Oromiyaa irraa nyaachaa Oromoo ajjeesanii waan hundumti qabeenyidhaa fi albuudiidhaa fi bareedina kana waaquma ganama badhaase waan ta'eef Ormi hin hir'isu jedhee nutti himee jira. Acheerraa jabeessina maagamni kennimisu. Sirba isaa kana keessatti mana citaa lamadha kan nun arginee jirru. Egaa dur baadiyyaa keessatti mana citaa yoonni moofa'ee hin ajjeeru. Citaa dhaqanii lagaamaniiti daboo wal yaamaniiti mana kanarratti ajjeeraa tolchu. Eessaan dhimmisee bakka kanaan dhimmisee bakka dhimmise sanaatiin kan inni ajjeeraa tolchanii jechaadha. Innillee maal jedhee waltaaneetu nuti ilmaan kee ajjeeraa tolchina malee galmi kee dhimmisuu jedheeti mana citaa kana lamaan nutti hime rakkoodhaa fi beelaa fi dheebuu sitti dhufellee nuti waltaanee ilmaan kee bakka sana qaawwa kee duuchina malee galma tabuu irratti ganamaa suni dhimmisu jedhee jira. Mee sirbicha dhaggeeffanna. Adayyeessaa yawwistuu ambalaare Oromiyaa yoo galanni kee ammanaare soortuu adayyeessaa yawwistuu ambalaare Oromiyaa yoo galanni kee ammanaare soortuu adayyeessaa yawwistuu ambalaare Oromiyaa yoo galanni kee ammanaare Oromiyaa biyyatoo Oromummaan eegamoo Oromiyaa biyyatoo. Gamanuma irratti waan itti dabalee darbuu barbaadu sirboota kana keessatti wantoonni hedduudha kan adda ta'anii jiranii haalli waraabbii akkaataan itti waraabame viidiyochi akkaataan itti dalagame baay'ee kan ajab nama jechisiisudha. Akkasumaan illee moodelistiin itti qafaana hojjettee baay'ee bareedduudhaaf akkasumallee baay'ee waan namatti tolti. Ijoollee Oromoo akkasitti gara gama moodeliitti gaafa dhufan hedduu nama gammachiisa. Egaa walumaa galatti sirbii itti kun kan inni irratti xiyyeeffatu yookiin kan inni irratti nu barsiisu Oromiyaa jaallachaa Oromummaa jibbuun akka hin danda'amne jala murii nutti himee jira. Gabanumaan illee
umarra fi uma fiidichaa irratti maal jedha tulluu maaltu raasee yookiin tulluu maaltu irra deebi'ee kan Abdullaa uma fiidichaa irratti maal jedha gaafa viidiyoon isaa xumuramu tulluu maaltu raasaree jedha dhugumatti Oromummaan tulluudha Oromiyaan tulluudha eenyu jibbus eenyu jaallatus tulluun namni raasee buqqisuu hin danda'u Oromummaan illee akkasi namni Oromummaa sirraa mulquu yookiin Oromummaa kee sirraati raasee jigsuu hin danda'u. Kanaan ulumaa galatti itti qaban tulluu maaltu raasaree dheeti xumure. Anis qophiinani waa'ee sirbaa itti Oromummaa jedhu irra qopheeffadhe. Kana fakkaata gamanumaani sirbaa jaalalaa kan Leencoo Guddinaa torban kana keessa qarreef qeerroo boosisee yaadannoo duriitti kaasee kan hirribaa dhorkee keessumatti immoo TikTokii gubbaarratti wanti deemaa jiru waan baay'ee nama kofalchiisudha. Yeroo itti namni akka malee boo'ee akka malee waan durii yaadateeti. Kaan immoo yeroo isaan itti Leencoo komii dhiyeessaniifidha. Maaliif yeroodhaan nu boosista sirbi keenya durii jalqabaas nu boosisaa ture. Kan ammaa kunillee akkasii ati sirbuma jaalalaa nu boosisuudhaafidha kanatu hojjettullee kan jedhanii yaada kee kennatan jiru. Egaan daawwattoota keenya sirba torban kana keessa Leencoo Guddinaa kan nama boosisee fi akkasumallee kan yaadannoo sammuu namatti kaasee simmararuu yeroon qophaa koo taa'ee boo'uu simmararuu isa jedhu sanadha. Egaa sirba kana irratti jalqaba kaasnee gaafa ilaallu haalli waraabbisaati baay'ee namatti tola. Achi keessatti namoonni shubbisa isaan shubbisan illee hedduu namatti tola. Mee sirbicha xiqqoo dhaggeeffannee walitti adeemna. Akkaataan itti eegalee fi akkaataan sirbichi shubbistoonni isaaniillee hedduu namatti tolu. Mee gamanumaanii gara yeedaloo isaatti adabarru. Booneti miti beektaa, booneti miti an boo'eetan. Booneetii miti yookiin immoo sittoof tuulee yookiin immoo sittoof jajeetii miti kanan dhabe si dhabe boo'eetan si dhabe jedheeti kan inni jalqabe. Boo'eetan si dhabe tuqaa malee bootsi jitoo sosobaan dadhabe sosobeen dadhabe. Boonetii miti beekaa boonetii miti an boo'eetan si dhabe. Malee bootsi jitoo sosobaan dadhabe sosobeen dadhabe. Gabaan baatu jedhu gabaan baatu shaggeen namaan naatu. Gabaan baatu jedhu shaggeen gabaan baatu jedhu namaan naatu shaggeen namaan naatu. Egaa dur namni wal jaallatu yookiin namni gaafa lafa jaalalaan itti wal argu bakka gabaadha maaliif wayin bakka quraanii ta'uu danda'a. Mucayyoo Leencoon jaallatee itti sirbiga kuni kan inni bifa sirbaatiin kan inni itti gadi baasee jiru gabaan baatu shaggeen gabaan baatu namaaf naatu yoo argite illee naatu fi yoo isa argite illee jalaan qabdu kanaaf gabaan baatu shaggeen gabaan baatu yoo argite illee namaan naatu jedhee nutti himee jira. Egaa walumaa galatti sirba kana waan nama ajaa'ibee nama niisne dhugumatti yaadannoo gola nama hundumaa keessaadha kan inni deemee gadi baasee. Keessumatti immoo chaalenjii gama TikTokiitiin jiru gaafa laaltanii sirba saalalaa kanarratti dargaggeessa shamarran hunduma namaati kan bo'e amma keessuma sooftiin mana maadaamiillee akka dhume shamarran as baanitti iyyannoo dhageessifataa jiru. Leencootti illee iyyannoodha kan isaan dhageessifataa jiranii. Egaa sirba Leencoo Guddinaa dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Egaa sirba isaa keessatti haalli waraabbisaatiif haalli hundi isaallee namatti tola. Egaa sirba isaa keessatti kan hin qopheeffadhe chaalenjii gama TikTokiitiin jiru kan dargaggeessatuun jedhin dargaggeettituun jedhin nama boosise yaadannoo gola sammuu namaa keessaa akkasumallee gola namaa keessaa deemee kakaasee shamarran keessumatti akka nama wayi imimmaan utuu hin taane akka nama shunkurtii wayii dibataniitti bakka gaafa imimmaan isaan keessaa akkana gadi nammu akkasumallee shamarran tokko immoo wayii Leencoo maal si goone maaliif sirba jaalalaa nurra baasteetii nu boochistaa jedhaniiti yeroo isaan iyyannollee walii Leencootti dhageessifatanidha. Mee gamanumaanii chaalenjii gama TikTok irra jiru ilaalee walitti adeeme. Raafuus nabaan nasa dhuftee nattalka walakkaa qalbii furguggatan fagootti yaadaan si argaa boraatiin jaala.
sosoban dadhabe sosobeen dadhabe booneti miti beeka booneti miti an bu'ee tansi dhabe tuqaamalee bootsi jitoo sosoban dadhabe sosobeen dadhabe. Kana miti anaaf kan nama lusila kana tina mite amame nyumna ila danduma kaleessa jalalaan waliin irra. Egaan daawwattoota keenyaa qophiilee sona hartiikoo guyyaa irraatiin sirboota sadii sirba itti qaatafarii Oromummaa jedhuu fi kan Caalaa Daggafaa Gaabbitaasa jedhuu fi akkasumallee sirba Jaalalaa Leencoo Guddinaa Simmararoo kan jedhu qopheeffadhee isinii dhiyeessee ture. Saganticha qopheessuun kan isin waliin ture ana Ayyaantu Taayyeedha. Ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoona waliin ture. Torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee Oromii miidiyaa waliin turtii gaarii qabadhaa.